itti bosona jirti malgootan badaa jalaa badaa daggalaggalaa garaa dhiiraa algalaa karaa dhiiraa daggalaa dhiirri daggalaggalee diina ofii ari'ee akka bosonuu qalee bosonni mana gootaa bosonuun nyaata gootaa galaa maal isa gootaa garaa maal lama gootaa goonni sibiraa ba'e atoo manaa maal gootaa gaaraa maaltu siira ta'e akkamittiin si obse goota biraa siinate gaaraaf bosonni jira garaaf bosonuun jira qilee fileenni jira qilleensa gaarii jira eegata luula fafe osoo guyyaa dhalate garaa haadhaati hafe fuufa goonni yoon badee gala goota biraa hafa badatu badee gala hafatu biraa hafa hiriyyaan biraa duute maal jedhee ta'oof hafa duula irraa oolaniif waan du'a oolan seeyaa duulaaf manaa bayaniif waan du'an lama seeyaa guyyaa malee du'anii guyyeetu kana seeyaa. أحمد حاجي استقافة مكوري حاجة على أنا أتذكر ما بريشما أمة أرموتو أرمرة تشمي دبتا كوسا كوجانتا كبتا كيرجالا أبجما أبا كفسو أمة أرمو هيفي بريزيدانتي أدى تكشما بريشما أمة أرمو جنرال واقو غوتو كوري أدى تكشما بريشما أمة أرمو Fifi waraana adda tokkochummaa bilisummaa uummata Oromoo sabboontotaa fi deeggartoota dhaaba Atbaa'oo yeroon har'aa yeroo seenaaf qabsoof qabeenyaaf lafa Oromiyaa ol barsiifnuu miti. Haala kanarraa namuu hin beeka jechuudha. Yeroon ammaa qabsoon maal nurraa gaafatti jennee yeroo wal gaafannu. haala kanatti yoo deebine qabsoon uummata Oromoo urgaa jalqabamte sana 40tti kalaayaa jirti. Qabsoon tun akkuma uummata addunyaa kamiyyuu uummanni Oromoo gabroomee gabrummaa tana keessaa ba'uudhaaf qabsoo godhe. Qabsoo kanatti wareegamni lubbuu wareegamni qabeenyaa itti kaffalamee haga ammaatitti galii isiidhaan hin baane jechuudha. Haala kanarratti qabsoon keenya waan galii kaleessa taateef saniif akkamitti hin baane jennee yoo ol gaafanne taate uummata Oromootti yoo cinaan tokko ka'u cinaan tokko diina jalatti gurmaa'a jechuudha. Haalli kun amma yoo duuba deebinee qabsoo bara dheeraa kan booda keessatti ilaallu qabeenyi naannoo tokkoo barbadaa'u tokko qabeenya ofii diinaaf ittiin tumsa jechuudha. Kabajamtoota ilmaan Oromoo yeroo ammaa qabsoon uummata Oromoo finiintee biyya keessaaf alatti illee dhagahoomsa akka gaarii argamteerti. Kanaafuu mootummoota Habashaa kan dabran sadiin qabsoo kan godhaanii ture. Addi tokkochummaa bilisummaa uummata Oromoo qabsoo ofii finiinsuudhaan yeroo ammaatitti qabsaa'ota dirree lolaatti bobbaasee Oromiyaa keessatti argaman. Mee olaa gaafannuuti qabsaa'ota uummata Oromoo kan lubbuu fi qaalii bilisummaa uummata Oromootiif uummata Oromoo abbaa biyyummaa ofii kabachiifachuuf wareegaa jiran uummanni Oromooti ka biyya keessa jiru saala jirullee mee maal kaffalaafii jiran maaliin gargaaraa jiran maaliin bira dhaabataa jiran jennee yoo ol gaafanne deebiin isii walumaa galatti homaayyuu miti. Kan akka Eertiraadhaa yoo laalle uummanni isaa keessaaf alatti illee akka nama tokkootitti waan dhiiga ofii jisee argatu qabsaa'ota isaatiif waan biyya keessatti dalagee argatu qabsaa'ota isaatiif afaan tokko ta'ee osoo diinaaf of hin kennin qabsoo godhee nu biraa bilisoome jechuudha. Ammaan kana mee kana qabsoo keenyaatiif haala uummata keenyaatiif haa deebinu. Uummanni Oromoo yoo qabeenyaatiif illee ta'u keessaaf alatti illee qabeenya dhaaba kanaaf qabsaa'ota ilmaan Oromootiin gargaaru hin dhabne. Maaltu na dhibee dantaa dhabdummaa
yoo naasaateef yoo bilisoomeef hin jaaladha garuu qabsaa'otuma qofa itti eega kan jedhuun haga ammaatitti hunduumatti harkifata jechuudha. Haalli kun akkuma tanaan dabre wareegamuma lubbuutiif qabeenya naannawaa tokkootiif ka qabsaa'otaa qofatu itti barbaadama malee kaawwan teenna bakkaan ga'uudhaaf hirmannaa ilmaan Oromoo xiqqaa guddaadhaan haalaaf biyya keessa tokko ta'ee yoo ka'e qofa injifannoo dalagoonfanna jechuudha. Kanaaf handhaamsi kiyya akka naama kiyyaatiif akka mataa kiyyaatittis ilmaan Oromoo ka biyya keessa jirtaniif ka ala jirtanillee waan qabdan irraa nuusa tokko qabsaa'ota ilmaan Oromootiif gumaachitanii qabsoo teessan irratti akka hirmaattan waamicha isinii godha. Haala kanarratti qabsoo ummata Oromootitti ka biyya keessa jirullee ka diina jara gurguraa jirullee diinni kan danaan dura dabree mootummoonni Habashaa mootummaa Haile Sillaasee mootummaa Dargiillee akka waraana guddinnaatiif kan jigu jedhanii itti amanaa turan waraanni Dargiituu hin barbadaa'e jechuudha. Waraanni wayyaaneedha yoo akka sabaatitti ilaallamu ummattu walumaa galatti ummata miliyoona 3 hin geenneetu ummata Oromoo ka miliyoona 30tti lakkaawamu har'a nu bitee nurra jira. Kanaafuu qabsoon kun bakkaan ga'uudhaafi ummanni keenya tokkummaan waan barbaachisuuf tokkummaa kana godhuudhaaf namuu mataa isaatiin waan nanarraa barbaachisu haala siyaasaa garaagarummaa of keessatti dhiphisuudhaan qabsaa'ota ilmaan Oromoo kan dirree irra jiran akka bira dhaabatu irra deebi'ee waamicha isinii godha. Injifannoon kan ummata Aman